galatuma dhaggeeffattoota keenya baga garagarii kanaatti nagaadhaan dhuftanii akkuma beekamu akkuma amaleeffattanii guyyaarraa exiliin akkamitti idama akkamitti rifama akkamitti baay'ifama akkamitti immoo hirama kan jedhu waliin ilaaluuf deemna. Nu hordofaa nu wajjiniin tura. Galatoma itti fufuudhaan jirra qalbiidhaan duukaa bu'aa. Baay'ee salphaadha. Duraan dursine lakkoofsota ida'uu barbaadne hir'isuu barbaadne yookiin hir'isuu yookiin immoo maalinni baay'isuu yookiin hiruu barbaadne sana tarreeffanna jechaadha. Lakkoofsa barbaadne fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf 5 yookiin immoo 4 6 lakkoofsa barbaadan asii gadi tarreeffachuu dandeessu jechaadha. Lakkoofsa barbaadan erga tarreeffattanii booda asiinis lakkoofsatti baay'isuu barbaadan yookiin hir'isuu barbaadan yookiin hir'isuu barbaadan lafa naqattu jechaadha. Lafa naqattanii booda seerri tokko jira. Ida'uu keessattis hiruu keessattis baay'isuu keessattis wanti isin gochuu qabdan maalinni dura lakkoofsa wal qixaaxu erga lakkoofsa sana tarreeffattanii booda dura lakkoofsa wal qixaaxu yookiin mallattoo wal qixaa akkanatti tuqxu. Mallattoo wal qixaa erga tuqxanii booda dhaqxanii lakkoofsa itti baay'isuu yookiin fakkeenyaaf jalqaba ida'uu haa hojjennu. Erga wal qixa tuqxanii booda lakkoofsa 55 kana ida'uu argitanii innuu mallattoo waan ta'e irra sinii fida. Kana booda erga irratti tuqxanii dura wal qixa tuqneerra amma lakkoofsa 55 sana irratti tuqneerra isarratti mallattoo ida'uu kiiboordii keenya irra jiru tuqna jechaadha. Lakkoofsa ida'uu tuqna sana booda dhaqnee lakkoofsa 55 irratti maaltu ida'amuu qaba kan jedhu sana irratti yeroo tuqnu kuno akkanatti ida'uu ta'e ta'a enter jennaan jechaadha. Kiiboordii keenya irra enter kan jedhu hundi keenya beekna. Enter yeroo jennu 6,610 jedha jechaadha. 6,610 kana maaltu dhufe 55 ida'uu 6,555 yeroo walitti daanu ishee kana jechaadha. 55 ida'uu 6,555 kana yeroo walitti daanu 6,610 ta'a jechuudha. Akkasuma hir'isuus immoo sina agarsiisa. Hir'isuus fakkeenyaaf mee asitti kanatti fufnee 2,225 kana irraati 66 hir'ifnaa ilaallu. Akkuma duraa sana mallattoo wal qixaa tuqna. Mallattoo wal qixaa erga tuqnee booda isa kanarraa hir'isuu waan barbaanneef 2,225 kana irratti tuqnee isarraati hir'isuu 66 jennaanii jechaadha. Isarratti erga tuqnee booda akkuma dura enterii tuqnaa jechuudha. Kana jechuun deebiin keenya kun isa kana ta'a jechaadha. Kana jechuun 2,159 ta'a jechuudha. Kamirraa kam 2,225 irraa 66 yeroo hir'ifnu 2,159 ta'a jechuudha. Akkasuma hir'isuu fi ida'uu erga ilaalle booda baay'isuunis akkuma kanatti itti fufuu dandeessu. Wal qixa tuqnaa mallattoo wal qixaa erga tuqxanii booda isa kana 4,069 kana baay'isuu lakkoofsi baay'isuu kiiboordii keenya irra waan jiruuf isa baay'isna 522 kana walitti baay'ifna jechaadha. Enter yeroo jennu 20 lakkoofsa guddaadha gara miiliyoona 2,044,818 ta'a jechaadha. Kun kanaa fi kanatu walitti baay'atee dhufee jechaadha. Hiruudhaan haa xumurru. Hiruudhaan yeroo xumurru akkuma jalqabaa mallattoo wal fakkaatu waan fayyadamnu lakkoofsa wal qixaa tuqna. Lakkoofsa wal qixaa 546 kana 255 faayiru. Erga wal qixa tuqnee booda 546 irratti tuqnee kiiboordii keenya kanarra kan jiru mallattoo hiruu tuqnee 255 tuqnee jechaadha. 2 tuqaa 1 4 1 1 7 6 jedhee itti fufaa jechaadha. Kana arganna jechaadha deebisaa. Kanaaf hundumaayyuu argannee jirraa jechuudha. Isaan kun riizaaltota keenya jechuudha. Akkanatti hojjenna jechaadha. Mallattoolee ida'uu hir'isuu fi baay'isuu yeroo biraa walitti deebina. Warri itti gammaddan subscribe godhaa. Hiriyoota keessan affeeraa.
galatoomaa isin jaallanna afaan keenyaan yeroo hundumaa barnoota isinii dhiyeessuudhaaf nuti isinitti waakkannu isin subscribe fi share gochuu namoota invite gochuu hin dagatinaa. Peejiin kun barnoota garaagaraa afaan Oromoodhaan jedha. Galatoomaa.